dhugaa ani baame yoo amma moonee hin baane bakka ani baa because ምንድን ነው ana masila gaafif deebii isin gaafadha waa isin gaafadha barumsa irraa fudhattanii taabtaab godhun jirtan booyu malee taaziyaa taa'u malee taabtaab na godha mee haruma kuma ibba nagalchaa taabtaabii tayin qaxxaana gaafa qaxxaani jechuudha waa barumsa irraa fudhatta waa hunda jechuudha abaaboo kennaa diqqoo gitarrii akka tasaa dhufuu danda'a abaaboo kennaa ababaa warri mana kiyyaa abaaboo kennaa nama lama kami haka ngata okay abaaboo kennaa sin yaani de Mustafa Majarraa taate maal abibti tiya inshallah kana dubbiftu wal gargaara amma በአላ ሜ ታብታቢ ዱመ ናገዳ በእናታችሁ ታብታቢ ከያ ታብታቢ ኮ ይባላል አቱኮ ዮም ጋፈን ዱ ቀብሪ ከሰት ቴሌቪዥን ዳንስ ዳወቺስና እሺ የለ ታብታብ ጎድ ብሶት ታነሳብኛለች እንደከ ዮም ይያለች ቀብሪ ከሰት ይዳላ ዩቲዩብ ይመጥ yalla kuma lama hagun uljabat ama taabtaab goda kuma lama hagun yalla taabtaab goda kuma taabtaab Malla ini fikroch taabtaab na goda yung wali na jallatan taabtaab dinki goda kuma lama hagallu Rafis warri achi jirtan follow godhani okay waa irraa barattani gizee jarri galata irraa baradha isinis waa'ee fikrii gizee takka dubbadha shi barsiisani okay ingaluufi bara ummata keenyaa fi faati ingaluufi baala geedhaa sifi qabsinu jedhu akkamtitti himna jaalalli ingaluufi isiati baala geedhaa privacy waran isaan dhoksan privacy Pati ajima yemani san kamate ganda sani. Kamango ma? No. Jima Ethiopian kamaya. Habibti inshallah jima nakanatti harkaaf luka waliin tumaa qaban sila. Ada ya tidullati har malla sagaleerum teebati as jala. Ati waa'ee fikri maalti beekta deemiti rafi mana kees kankana. Habibti keessummaa qabna Habibti keessummaa qabna. Oui. Sorry, jaarsa duratti akkasin dubbatanidha. Maal goonare? Si hubadha nama qulqulluutu dubbata bar. Garaatti harmoni nu barsiisanii bar. Deem maskida galicis. Deemiti maskida keessatti jilbaaba uffadhu ciisi malabbaa eti tiktaak irraa bootaati. Konka. Fatiyee. Keessummaa qabna bain. Wisi irraan fadde kaan abbaa mana ta'uu isaatu irraan fadde. Inga damaki fatiyaa waan jette ergite. Dhageenya maal warri kaayiroo kana keessa jiru jetti. Maqamaafuu fakkeenya jedhanii maqaa kiyyayyuu kaasanna takkitti akka is jedhaatiin mara dhaqaa fi jettee beektaa. Leenga dhiyoo tana tokko namni wayyaa mogasti makeessa kaayiroo tana keessa jedhan maqaa isii kaasee yennaan aanni ofisii waliin jirra. Leenga dakkana jettee imaa manatti hidhadhuuf yennaan maraqqanee jedhee. Adi baateenis madii kuyinii jettii barbeedda baakii madii noggoojjelo. Dubbataa jirti deemiin ga'ennaan guyyaa sana maraqqaneetiin jedhen jedhe. Ada baatee gamantaa taati guyyaa sana maraqqaneetiin jiran dogoggorsiisuu barbaaddee turte bar. Ilaalan naqaaf ammana mana naqaaf. Harbaate minas deegaa takkaaf hawustu adamiin. Kusumaa kiinus keeyyoomina jetti kiyya qabrii keessatti kottuuti televezyiiniidhaan daawwatta iskiriinii guddaa. Amma dhagay fatiyyeeni. Haadha faate. Wayyee. Baala taphna godha. Akkasi jaalannu qofan irraanfatiin. Qixaatii borwaataa jira. Okay, ana si katama atiya dullati okay, yes dullati. This is dullati original. Konka. Ramalla dira. Iya dhaggeeffadhu Habibti. Qixaatii tokkoffaa warra mana kan gadi toophii irra qabdee hamma warra jira waamtee awwaalta. Warra mana kan gadi toophii irra warra jiran hanga dhumaatti waamtee awwaalta.
Ana hawa ya mufayi. Isin qixaatii lammataa muudannoo Wala dhungatatu jala kiisingi wal dhungatanii nu agarsiisan Arafate. Arfaatee haasaati. Muudannoo jiruuf jireenya jaalalaa keessatti isin mudate yookaan ammoo bu'aa bayii hanga wal bartan irraa qabeetiin hanga ammaatitti isin mudateetiin jedhe nuuf himtan. Okay. Stop. Fatia mala dibdi. Adabbi lama fana kan mana khiyana waa takka dubbatu wanta taphni numatutti waa takka dubbatu. Adabbi sadaffaa ande yooni naasofne makkamit. Ija hidhatta. Okay. Ababa sadi guutaa guys. Ija sirriitti hidhadha bifti sirriitti. Wallahi dadheera. Guys, maal godhaa jiran ijoollee walumarra ciisanii jiran miti ammallee. Hangan ati maaluma taatee ija kee hidhadhu sirriitti hin danne ija kee sirrii hidhadhu hin hidhanne. Kunoo maakii hidhadheen jira kana caala akkamittiin hidhadhaan? Ilaree fulaalu jirta mi'aan deeqaa takkaasii haafeewu. Wayne filitariin narraa ka'ee giseen sharpii dhadhuba maakii maaliin isinitti balleesse diina kiyya isin ati baate diina kiyya ati baate diina kiyya. Hin kaane hidhadhu. Hin ka'ee. Wallahi hin kaane. Hin ka'ee narraa. Hiriyya push godhi kol fadhiisi. Hidhadhu mee. Hojii faxaarii. Hidhadhu. Guys malqaxaara. Ababaan kennin qurxummii takka push godhi yookaan laayif goolii tana. Ababaan kennin mana kanatti harka narra godhadhu yookaan ammoo ababaan kenninaa. Harka narra godhadhu. Guyyaa tokko afaafayyuu kiyya san si jala dura. Oromo. Maakiin barbaadu guys adabbi godhaa sadii taabtaab godhaa malee mee miileena haasin taabtaab godhaa. Wallahi zeeroodha iji. Yalla hidhadhu ati hidhadhu. Taabtaabna godhaa kayanii maarojanii fi qurojjeen laamugan ija kiyya hidhadhee chaawashii habibi ammasitti taphadhaa. Wayi Faatiyaa ko. Fatia biyyee nyaata shaarbi dirribii godhadhu. Sirriitti hidhadhu. Argama. Biyyee nyaata. Kura laal ijji kiyya. Meeqa waan an jetteen beekamu ndee. Wallahi argaan jiru jedhi. Yoo hidhatti ati maali ilaree fulaalaa jirtaam yoo hankuma deeqaa lamaaf ilaalle marra ta'e. Daqiiqaa nu dhumatte hidhadhu daqiiqaa nu dhumatte. Haara magaalaa gootee hidhadhu. Guys taabtaab godhaa sheene fiqroch. Fatiyee hidhadhu dirribii deebisi daqiiqaa nu dhumatte. Wallahi laalaan jiru warabbal ka'aba wallahi. Akkanam fuula guutuu miti ija qofa hidhadhu. No filitariin narraa ka'ee gimmaashii mul'atee maali yuutuubii shaqqayaadhaan. Oromo. Yalla isin nutti himatu keessan isinis. Jara walirraa kaasee yookiin ija hidhadhu ittiin ka'inaa walirraa. Galda kubbaa maali Arfaatee? Muudannuma jechuudha jiruuf jireenya jaalala keessan keessa isin mudate nuuf himta. Mannata taabtaabna godhaa qabamoche sinnasaa matoo shiimla ba'alla. I love you so. Kan isin hin daganne jechuudha. Ba'alla taabtaab. Daddafaa. Maal godhaa jiranii ba'alla kolfaa jiranii maal godhaa jiranii Oromoo? Okay, mudannoon mudate isinitti haasofnu. Qoy kaani jaabanan dua dapat iba Allah qoy karrasamu ija mana geessamu ijaan dhageessa maal ta'e karrasame YouTube irra deema qoy Itoophiyaa hundana laalanii qoy afitadhu booddeen fitadha yalla dubbadhu mudannoo jaalala ayyee Ishirraa jalqabu miti ishirraa jalqabu. guys taabtaab miileena naqa. Rakkoo qabu mudannoo jechuun kan walii keessaniiti malee kan dhuunfaati kan waliin isin mudate waan ta'eef. Ilmi namaa miiliyoona galchaa jira asin asii kuma ibballee nagalchuu dadhabdan. Okay, maal si fakkaate gaafa jalqaba wal barru? Gaafa jalqaba wal barru akkuma Faatiyaa kana miidiyaadhaan wal barre. Yani akka Fatiyaa kana wal barreechuudhaan ifati. Waaw.
Miidiyaadhaan wal bartanii? yaa miidiyaadhaan sooshaal miidiyaadhaan wal barree. Gaafa wal agarru garuu maal sitti fakkaate nama kan biraa ana dhajechisiisteetu nama kan biraa bakka buusteetu na baruudhaaf dhufti. Suurri ishee tokko jira dammoo suura postatu maal kana jaallattu beektaa isheenii suuraalee namaa erguun jaallattu suura ishee sirriitti hin beekon ture gaafa baruuni. Abtaa guraan. Nama kan biraa natti ergite kaafeetti kaafee wal beelamnetti nama kan biraa natti ergite ofishee duuba teesseetu na waraabdi turte bilbilaani. Nama kan biraa erga bakka jaalala na qabsiiste boodettaa se'ee mucittiin natti ergamte sunis bareedduu wayidha. Intala ishii sana wajjin erga naasa'ee jaalala kootti ibsadhee maal jedhe akkan jaalladhu itti mee sagaleen ishee kana naa ta'u didee suura garuu baay'een hin beeku waan ta'eef wal fakkaatu samma tokko irratti dhiyaatu suuraanii. So jaalala kootti ibsadhee sagalicha garuu nan shakka baay'ee. Nama kan biraa na jaallachiste kaatee dhumarra gaafa dhuftu rakkoo kan biraa keessa galee ishee sanarraalee jaalalli na qabe ishee kanallee dhiisuu hin dandeenye yeemree nokko. Okay. So akkasittiin guyyaa sana mudannoo ishee sana baruuf jecha ishee kana beekuu koof aareen ture jechuun hojjettiinis goobasii turte namatti tolte turte ishee kana wajjin immoo waadaa walii seenillee qabna. Garuu waadaan sun injifataa gadi ta'eef isheen sun hin galtee kan kuufattee mudannoo akkasii qabna raankii na gootechuu barbaade. Raankii jaalalaati okay maashaallah bareeda. Nama 800 teettanii ababaa afur hin qabdanii ammeesse. Haadha taaziyaa ta'aa jirti. Fatiyyaa carraan keeti amma. Fatiyyaa baay'isawwan beektanii miti jaalala keessatti aarsaa baay'ee kan falteerti. በጣም Dubartii Taap godhaa please. kuma biyya nyaata viidiyoo